Namoonni baay'een abjuu halkan arganiin bultiin isaanii yeroo diigamu, hojiin isaaniitii fi maatiin isaanii yeroo hunkuramu argeera. Namoonni baay'een abjuu isaan halkan arganiin seexanni abjuu ofii isaatii qindeessee isaanitti mul'isuun jireenya isaanii akka balleessu hin beekan. Ani garuu yeroo waan kana isinitti himu tilmaama tokkorraa ka'uudhaan osoo hin taane, anumtiyyuu mataa kootiin hojii hafuura dukkanaa keessatti waggaa 15 waantan hojjechaa ture. Karaa abjuutiin jireenya namoota baay'ee balleessuu waanan beeku. Namoonni baay'een nagaa isaanii, fayyaa isaanii, darbees immoo hamma lubbuu isaanii dhabuutti akka isaan jeeqamanii fi abjuun kun kan seexanaa haa ta'uu fi haa ta'uu baatu beekumsa wallaalus danda'a. Viidiyoo kana yeroo isiniif dhiyeessinu isin gammachiisuuf yookaan isin bohaarsuuf osoo hin taane, garuu immoo akeekkachiisuudhaaf addunyaa hafuura hamaa keessatti meeshaa cimaa inni nuti ittiin fayyadamnu abjuu. Viidiyoo kana keessatti abjuu hafuura hamaa irraa darbatamu keessaa akkamittiin bilisa ba'uu akka dandeessan, nutis immoo karaa kana akkamittiin akka fayyadamnuu fi Yesuus akkamittiin hojii akkasii keessaa bilisa akka na baase saaxileen isiniif dhiyeessa. Viidiyoo kanas hamma dhumaatti ilaaluudhaan tarii abjuu kooti jettanii kan amma argaa jirtan kun akka isin yaaddan waan gaarii ta'uu dhiisuu waan danda'uuf isin fayyadaatii dhaggeeffadha. Seenaa abjuu irratti xiyyeeffate hanga har'aa isiniif dhiyeessine keessaa kun isa tokko. Hordofaa. Ashliin umrii waggaa 17 yoo taatu barattuu haayiskuuliiti. Kanaan dura qaamaan wal barree hin beeku. Garuu immoo dubartii ishee beektu tokkodha gara kootti kan ishee fide. Dubartiin Ashlii waliin wal barsiistee karaa Ashliitiin dhiibbaa baay'een nama irra ga'eedha. Ashliin dubartii kana baay'ee arrabsiti. Mana barnootaa keessattis dabalatee namootaan akka irratti qoosan taasisa. Kanarras darbuudhaan miidiyaa hawaasaa irratti akkas jechuudhaan qoodu. Dubartii kanarraa of eegaa. Addunyaa dukkanaatii fi hafuura hamaa waliin walitti dhufeenya tokko qabu. Dhimmi kunis dhugaadha. Dubartiin kun addunyaa hafuura hamaa waliin walitti dhufeenya qaba. Ashliin sirrii turte. Maarree dubartiin arrabsameera jettu kun bu'aa gara kootti dhufte. Dhugaadha, addunyaa hafuuraa keessatti wanta akkasii kun cal jedhamee kan bira darbamu miti. Dirqama addunyaa hafuura dukkanaa keessaa deebiin laatamuu qabatu. Kana booddees dubartiin kun rifeensa Ashlii fi suura ishees TikTok irraa buufatte. Kana booddees wanta qoricha namatti gochuudhaaf barbaachisu kana halkan qixxeenan qopheesse. Kallattumaanis addunyaa hafuuraatiin gara mana Ashliin seente. Hafuuraan yeroon ishee arguttis Ashliin abjuu keessa turte. Battaluma sanattis abjuu ishee keessan lixxe. Abjuu ishee keessattis akka gaaddidduu gurraachaa ta'een itti mul'ate. Gara iddoo galaana fakkaatu tokkottis harkiseen ishee geesse. Baay'een ittiin mormee baay'een ishee dhiphise. Isheenis habba humna ishee naan mormuudhaaf yaase. Garuu immoo hin dandeenye. Kana booddees gara gurra isheetti dhiyaadheen akkas isheen jedhe. Abjuu kana na jalaa hin miliqtu jedhe. Bariisaa sanas Ashliin yeroo riibaa kaatutti bo'aa turte. Harmee isheefis abjuu bara jireenya isheetti argitee hin beekne akka argiteetti himte. Kana booddee wanti hundumtuu ishee harkaa badaa dhufe. Dhibee tasaatiin qabamti. Mana barnootaa keessatti xiyyeeffattee akka isheen hin dhaggeeffanne ishee taasisa. Nyaachuu akka hir'istu ishee taasisa. Kana booddees karaa isheen adeemtu hundumaa akka tasaa kirkirtee akka isheen kuftu ishee taasisa. Kana booddees maatiin Ashlii gara mana yaalaa ishee geesse. Ogeessonni fayyaas yaala garaagaraa isheedhaaf taasisan. Dhiiga ishee CT iskaanii fi MRI hundumaa yaalanii ilaalan. Garuu immoo dhibeen tokkoyyuu keessatti hin argamne. Ashliin garuu wanta kana hunduma keessatti waa tokko irra deddeebitee dubbachaa. Gaaddidduu gurraachi sun ammayyuu kutaa koo keessa jira jedhe. Yeroo rafutti akka waan kufaa jirutti natti dhagahama. Maaliifan bahuu hin dandeenye jechuudhaan Ashliin yeroo hundumaa jecha kana irra deddeebi'uudhaan namoota dhiyeenya isheetti jiranitti himti.
Ashliin erga abjuu kana argitee guyyaa 11 booda akka isheen hin deebine taasisnee ishee ajjeese. Iddoo dhuma rafte sanatti akka isheen duutu ishee taasisne. Hiika ogeessota fayyaatii fi ibsa kamiyyuu akka hin qabaanne taasisnee ishee ajjeese. Maatiinii fi firri isheetti dhiyaatan baay'ee nahan. Facebook irratti haati ishee akkas jechuudhaan dubbate. Maaltu ta'aa akka jiru hin beeku. Garuu adaraa keessan maatii keenyaaf kadhadhaa jettee barreessite. Warri Ashliinii fi seenaa ishee beekanis koomentii jalatti barreessaa turan. Anis yeroo sanatti koomentii sana saaqee dubbisaan ture. Namoonni tokko tokko wanti kun dhimma hafuuraati jedhanii barreessu. Warri kun immoo of balleessite yookaan of ajjeeste jedhanii barreessu. Ani garuu maaltu akka raawwatamaa jiru bareecheen beeka. Egaa yeroo sanatti addunyaan abjuu hagam dhugaa akka ta'e kanan hubadhe. Abjuu keessan akkamittiin to'achuu akka dandeessanii fi kiyyoo seexanaa jalaa akkamittiin eeguu akka dandeessan yoo beekuu baattan wanta baay'ee balaa qabudha. Namoonni baay'een abjuu namni tokko waan dadhabeef waan argutti fakkaata. Garuu immoo abjuun yeroo baay'ee dirree waraanaati. Kanammoo amanaa. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin yoo golgamuu baattan haaluma salphaadhaan kiyyoo kana keessa galuu dandeessu. Keessattuu immoo galgala erga raftanii booddee. Wanti jireenya Ashliit irratti raawwate yeroo baay'ee keessaa yeroo tokkotti wanta ta'u miti. Garuu immoo wanta yeroo baay'ee namootarra ga'u. Karaa abjuutiin seenuudhaan jireenya nama baay'ee balleessinee beekna. Itti aansuudhaan nama balaa kana irraan geenyes mittan hima. Aliisiyaa jedhamti. Aliisiyaan ijoollee waggaa 16 yoo taatu Chicaagoo keessa nama jiraattu. Namoota baay'eedhaanis mucayyoo abdiin irra kaa'ame ture. Aliisiyaan yeroo baay'ee abjuudhaan narsii yeroo taatu of argi. Yeroo baay'ee kan kofaltu kan gammadduu fi namoota gargaaruunis mucaa ishee gammachiisu turte. Garuu immoo Aliisiyaan wanta tokko hin hubanne. Addunyaa hafuuraa irratti Aliisiyaa irratti kiyyoon darbatameera. Yeroo jalqabaatiif Aliisiyaa kanan argee sagantaa dargaggootaa irratti. Sagantaa dargaggootaa kanarrattis kanan argame waaqeffachuudhaaf osoo hin taane hojii naaf kenname sana raawwachuudhaaf ture. Keessattuu immoo hojiin naaf kenname jireenya dargaggoota amantootaa hunkuru. Keessattuu immoo warra hafuuratti ciccimoo fakkaatan cimsinee balaa isaanirraan ga'e. Maarree Aliisiyaan warra irratti kiyyeessinu keessaa ishee tokkodha. Isheen waldaa kiristaanaa keessatti hin iyyitu yookaan immoo sochii addaa ta'e hin gootu. Garuu immoo hafuuraan yeroo ishee ilaallu baay'ee ifti. Isheen wanta kanayyuu hin hubattu turte. Ani garuu nan beeka. Addunyaan ani keessa jiru keessatti ifti akkasii kun baay'ee nu harkisu. Nutis battaluma sanarratti kiyyoo keenya irratti darban. Anis guyyaadhuma sana gara mana kootti deebi'een galgala sanarratti Aliisiyaa irratti kiyyoo koo darbachuudhaaf nan qophaa'a. Hojii hamaa fi qoricha namatti gochuudhaaf wanta na barbaachisu halkan qixxee nan qopheeffadhe. Yeroon hojii koo kana jalqabuttis Aliisiyaa rafteen ishee arge. Abjuuwwan to'achuudhaaf hafuurri hamaan ramadamee jira. Battaluma sanattis hafuura hamaa sana gara mana Aliisiyaan erge. Kanas torbeewwan 3 walitti aansuudhaan nan taasise. Torbee sadaffaatti battaluma sanatti harka keenya keessatti kufe. Harmee isheettis abjuu adda ta'e akka argiteetti. Namni tokko gamoo gubachaa jiru keessatti akka ishee ari'achaa jiru haadha isheetti himte. Abjuu irratti iyyuudhaaf akka yaaltee fi sagaleen ishee ba'uu fi isheef abboomamuu akka dide garuutti himte. Yeroo fiiguudhaaf yaaltus miilli isheef hin abboomu. Kana qofas miti. Yeroo dhiphattu kanatti namni tokko miila ishee qabee akka ishee harkisu hin argine. Aliis yeroo kaatutti boo'uu adda kutuu hin dandeenye. Kuni tooftaa isa jalqabaa nuti itti fayyadamnetu. Isheen garuu waan kana hin hubanne. Jalqaba amantoota kara abjuutiin isaan ari'an. Battaluma sanatti garuu wanta kana ifachuu yoo dadhaban nuuf balbala banamaa nuuf ugeechuu. Nama sana bitaa akka itti galu taasisna addunyaa dhugaa irrattis balaa isarraan ga'e. Namoonni baay'een guyyaa guutuu hojjetanii waan dadhabaniif waan abjootanitti fakkaata. Garuu immoo harki caalu kiyyoowwan addunyaa hafuura hamaarraa darbatamanii fi
hojii hafuura hamaatiin hojjetamanii. Guyyoota itti aananiin amaloota Aliisiyaa guutummaa guutuutti jijjiira. Aliisiyaan kan kofaltuu fi dubartiin gammadduu sun amma garuu dhiphinaa fi gadda keessa galte. Guyyaa guyyaatti simboossi. Suuta jechaas gara waldaa kiristaanaa deemuu akka isheen dhaabdu taasise. Hiriyoota isheetiif rakkoon wayii na mudateera. Waa ta'een jira jettee himti. Yeroodhaan boodas Aliisiyaan abjuu tokko argiti. Kunis addunyaa hafuura hamaatirraa abjuu ergame ture. Aliisiyaan iddoo awwaalchaa tokko saanduqa awwaalchaa keessa raftee of argiti. Socho'uu hin dandeessu. Namoonni isheen beektus naannoo isheetti marfamanii jiru. Namoonni sunis hin bo'u. Yeroo kanatti Aliisiyaan socho'uudhaaf yeroo barbaaddu iyyuu garuu socho'uu hin dandeenye. Nutis qaama ishee daangessinee qabnee jirra. Kana booddee sagaleen tokko gurra isheetti akkas jedhe. Amma barfatee jira. Kana booda ka'uu hin dandeessu jechuudhaan sagaleen sun isheetti dubbate. Kana booddees Aliisiyaan yeroo dammaqxu hafuura baafachuun itti ulfaate. Wanti kun raawwatee guyyaa lama booddee mana barnootaa Aliisiyaan keessatti baratu keessatti akka isheen kuftu taasise. Namoonnis baay'ee nahan. Sababni isaatis Aliisiyaan dhibee akkamiitiyyuu hin qabdu ture. Erga kuftee daqiiqaa muraasaan booddee lubbuu ishee fudhan hin duute. Garuu ogeessonni fayyaa dhimma onneetii jedhu. Addunyaa hafuura hamaa ani keessaa dhufe keessaa garuu kun miishinii milkaa'eedha. Akka isheen duute yeroon bareetti keessa kootti wanti tokko dhagahan. Keessi koo hin raafame. Miira gammachuu yookaan immoo miira moo'ichaa hin turre. Garuu immoo miira hir'inaa. Miirri akkamiitiyyuu akkanatti hin dhagahamneef yeroo dheeraadhaaf baradheera. Garuu immoo dhimmi ishee keessa kootti hafe. Egaa argitanii addunyaa hafuuraa irratti jireenya Aliisiyaa gara fuulduraa jiru argineera. Aliisiyaan otoo guddattee addunyaa hafuura dukkanaa kan sochoostuu fi kadhataanis kan namoota baraartuu dubartii kadhataa kan taatu turte. Egaa nutis yeroodhaan balaarraan ga'uuf kan murteessine kanaaf ture. Abjuun iddoo ajjeechaan hafuuraa itti taasifamudha. Abjuudhaan waa tokko argitanii yeroodhuma sanatti yoo ifachuu baattan hafuurri hamaan immoo karaa abjuu kanaatiin sammuu fi yaada keessan hundumaa to'achuu danda'a. Namoonni baay'een erga rafanii booddee dammaquun isaanitti ulfaateera. Warri achumaan deeman baay'eedha. Namoota seenaa wal fakkaataa qabuunis nitti hima. Jamaal jedhama. Jamaal dargaggoo waggaa 30 ture. Abbaa manaa dubartii tokkoo fi abbaa daa'ima xiqqoo tokkoo ture. Jamaal nama amantaa jedhamu miti. Garuu immoo haati isaa waldaa kiristaanaa keessatti isa guddisteera. Sanyiin yeroo sana irratti faca'ame sun amma ammaatiyyuu irra jira. Guyyaa tokko jireenyi Jamaal bu'aa ba'iin yeroo itti baay'atu warra barruu namaa dubbisan biraa furmaata barbaacha deeme. Dhugaa namni kamiyyuu beekuuf hin dandeenyeetti himte. Guyyaa itti dhalate nyaata inni jaalatuu fi wanta inni sodaatu itti hime. Jamaal yeroo sanatti wanti kun humna itti fakkaatee ture. Garuu immoo kan wal tuqaa ture addunyaa hafuura dukkanaa waliin ture. Yeroo kanatti addunyaa dukkanaa keessatti Jamaal warra irratti kiyyeeffamu ta'e. Sababni isaatis balbala tokko nuuf banee ture. Namni tokko addunyaa dukkanaa waliin tokkummaa godhachuuf yeroo barbaadu warra hataniif balbala bananii seenaa gara keessaa seeruu dandeessu jedhanii akka waan balbala sana banaa dhiisanii. Yeroo kanatti gara jireenya Jamaal keessaa akkan seenuuf anumti nan filatame. Ani garuu yeroo kanatti hafuurota hamoota miti kanan erge. Ofumaa kootii abjuu Jamaal abjootu keessan lite. Namoonni tokko na amanuu dhiisuu dandeessu. Abjuu namootaa keessatti hafuura keenya erguu fi seenuu hin dandeenye. Anis abjuu Jamaal keessa akka gaaddidduu ta'een argame. Jalqaba yeroo abjootu bifa ifa ta'een arguu hin dandeenye ture. Jalqaba irratti abjuu kanarratti wanta sodaachisaan akka jiraatuun taasisa. Yeroo jalqabaatiif kutaa bofaan guutaman keessatti of arga. Kutaa biraat irratti immoo namni tokko gaadidduu kan fakkaatu kutaa inni keessa ture kara miila isaatiin Jamaal jedhee waamaa. Sagalee isaatiin maqaa isaa yeroo 10 waama. Yeroo baay'ee yoo dammaqu iyyaa daf'aanis ji'ee boo'aas ture.
Yeroo kanatti haadha manaa isaatti waan dhiphatuuf jettee akka yaadnu taasisa. Wanti nama ajaa'ibu hojiin keenya haadha manaa isaa qofa amansiisuu qofa miti. Ogeessonni fayyaatis akkanumatti akka isaan yaadan taasisa. Abjuu biraatiin immoo adda isaan tuqu. Kun immoo addunyaa afuuraa irratti nu waliin akka makame milikkita agarsiisu ture. Kana qofa osoo hin taane sammuu Jamaal irratti iddoo seeraa akka qabaannu taasisa. Wanti kunis yeroo baay'ee namootatti wanta afuuraa hin fakkaatu. Kana booddees Jamaal iddoo konkolaataa isaa dhaabe sana dhabe. Dhugaan jiru garuu konkolaataa isaa dhabee osoo hin taane iddoo konkolaataa isaa dhaabe sana dagateetu. Kana booddees itti aansuudhaan maqaa daa'ima isaa akka dagatu taasise. Suuta jechaas gara iddoo hojii isaa akka inni hin deemne taasise. Jechoota tokko tokkos xumuruu dadhabe. Jechoonni isa jalaa baduu jalqaban. Yeroo tokko tokko iddoo tokko taa'ee waanuma tokko laaluudhaan yeroo isaa dabarsa. Kana booddees iddoo inni jirutti sagalee erguu jalqabe. Iddoo dhagna isaa dhiqatutti sagaleewwan yeroo hususan hin dhagaa. Yeroo tokko tokko immoo gara waldaa kiristaanaa yeroo deemutti wanta kan hin taasisa. Sagaleewwan kun kan abdii nama kutachiisanii fi kan laphee namaa cabsan turan. Fakkeenyaaf dhabaa jirtaa, du'aa jirtaa, kana booddee abdii hin qabdu. Kana booddees deebitee hin dhuftu jechaanii ture. Haati manaa isaa tajaajiltoota gara manaa fiddee dhufte. Yeroo kadhannaa irratti in bo'aa in iyyas. Tajaajiltoonnis akka ba'aniif cimsee isaan kadhe. Suuta jechaa sagaleewwan sun gurra Jamaal keessatti baay'achaa fi dabalaa dhufan. Yeroo kanattis Jamaal tarkaanfii isa xumuraarra akka jiru beeke. Abjuu milkaa'aa tokkoon booddee Jamaal in maraachinaa yookaan in ajjeesa. Golgaa afuuraa kamiyyuu yeroo sanatti waan hin qabneef wanta kana milkeessuu dandeenya. Kana booddee wanti nuti hin yaadin tokko nu qunname. Haati Jamaal baay'ee nama kadhannaa turte. Akkamitti akka ta'e haala nuti hin beekneen maaltu uumamaa akka jiru hin beekte. Maaltu uumamaa akka jiru otoo nuti hin barin namoota ishee waliin kadhatan waliin mana sana kadhannaadhaan to'atan. Harka isaanii Jamaal irra kaa'uudhaan in kadhatu, afaan haaraadhaanis in dubbatu. Macaafa qulqulluus in dubbisu. Kadhannaan isaan kadhachaa turan yaa Waaqayyo isa gargaari kan jedhuuti. Garuu immoo akka nama waraana cimaarra jirutti kadhachaa turan. Isaan magaalaa fagoo keessa taa'anii yeroo kadhatanii iddoon ani turetti dhiphinaa fi ho'ina natti dhagahamaa ture isiniif ibsuu hin danda'u. Humni tokko yoo na dhibu natti beekama. Balbala banaan Jamaal irratti argadhe sana yeroo dhabus natti beekama. Kadhannaa cimaa fi jabaa kana booddee Jamaal afaan isaa banamee haasa'uu jalqabe. Torbeewwaniin booddees Jamaal gara waldaa kiristaanaatti deebi'e. Yeroo kanattis waldaa kiristaanaa keessatti hirmaachuu qofa osoo hin taane warra kaaniifis kadhachuu jalqabe. Baay'een aare, sababni isaatis humnaa fi dandeettii keenya baay'ee isarratti qisaasessinee jira. Garuu immoo humni kadhannaa humna abjuu sana keessaa butee isa baaseera. Egaa dhugaan jiru kanadha. Addunyaan abjuu dhugaadha. Garuu immoo humni kadhannaa kiyyoo abjuu sana jalaa butee isa baaseera. Addunyaa afuuraa irratti abjuun iddoo guddaa qaba. Yoo of eeggachuu baattan immoo baay'ee isin miidhuu danda'a. Eeyyen Jamaalis kana to'achuu danda'ee ture. Garuu immoo namoonni baay'een waan kana hin dandaman. Nama biraatis seenaa kana waliin wal fakkaatuun isinitti himu. Egaa namoota kana hunda kanan isinitti himuuf isiniif barnoota akka isinii ta'uuf. Namni kun Roobert jedhama. Jalqaba waggaa 40 keessa jira. Nama dhaabbata mataa isaa qabudha. Hojjettoota 12 fi konkolaataa fe'umsaa 3 of jalatti qaba. Magaalaa hundumarratti iyyuu konkolaataan isaa in socho'a. Roobert hagam nama cimaa fi nama hojii isaatiin milkaa'ina qabu yoo ta'e iyyuu dadhabbina tokko qaba. Inni waanuma xiqqoo iyyuu waan afuuraatti hin amanu. Wanta addunyaa kanaatti garuu hin amanu. Gara waldaa kiristaanaa raawwatee deemee hin beeku. Kadhannaa fi warra kadhatanittis hin kolfu. Abjuunis namni dadhabbina irraa kan ka'e waan arganiidha jedhee yaada. Galgala tokko abjuu akkasii kana abjuuti. Namoonni gugurraachi gaaddidduu fakkaatan kutaa inni ture keessaa
konkolaataa isaa baasanii meeshaa isaa yoo fe'an arge. Inni sagalee isaa ol fudhatee isin qabeenya koo irratti maal gochaa jirtu jedhe. Isaan garuu naanna'aniitu isa hin ilaalle. Innis gara isaaniitti dhiyaatee ilaaluudhaaf hin barbaade. Dhiyaatee saanduqawwan yeroo ilaaluttis milikiin inni hin beekne hin jiraa ture. Isa tokkos banee ilaale. Waliigalteewwan garaagaraas keessa turan. Dookumantiiwwan hojii isaa waliin wal qabatanii fi furtuuwwan achi keessa turan. Namni gaadudduu fakkaatu tokko gara isaatti naanna'ee, qabeenyi kun hundumtuu kan kee miti. Ammaatii kaasees kan kee hin ta'u ittiin jedhe. Roobertis hin dammaqe, baay'ee bitaa itti galees. Tarii dhiphina hojii ta'uu danda'a jedhee yaade. Torbeewwan itti aananitti garuu hojiin isaa diigamuu jalqabe. Maamilli isaa guddaan isa waliin hojjechaa ture sunis hojiirraa hin ba'e. Kana qofa osoo hin taane konkolaataawwan sadeen ittiin hojjetu keessaa inni tokko balaa guddaan irra ga'e. Kana booddees hojjettoonni isaa hojii gadhiisuudhaan ba'uu jalqaban. Liqii gaafachuudhaaf baankiiwwan yeroo gaafatiyyuu hundumtuu fuula isaanii itti naanneessan. Sababni Roobertiif hin liqeessinu jedhaniyyuu ibsaa akkamiitiyyuu hin qabu. Roobert ji'a keessatti galii 800 argatu keessaa gara 6,000tti gadi bu'e. Galiin isaatis sababa hin beekamneen humnaan gadi bu'aa dhufe. Galgala biraattis abjuu tokko arge. Abjuu kanarratti immoo iddoon konkolaataawwan dhaabatan duwwaa ture. Konkolaataan isaa kamiyyuu hin jiran. Gaaddidduun namaa kanaan dura arge sunis gara isaatti naanna'uudhaan amma wanti hundumtuu kan keenyattiin jedhe. Dafqaan liqinfamee iddoo rafeetti dammaqe. Bariisaadhuma sanatti iddoon meeshaadhaan guutamee ture, meeshaaleen magaazana keessa ture hundumtuu hin bade. Namni tokko gara iddoo sanaa seenuudhaan hatee ba'eera. Waan tokkoon isinitti himu. Namoonni maallaqaan sooressa ta'an addunyaa afuuraa keessatti kiyyoon isaan irratti hin xiyyeeffamu. Namoota daandii sooramaa baratan irrattis hin xiyyeeffatu. Namoonni nuti irratti xiyyeeffannu garuu namoota addunyaa afuuraa irratti dadhaboo ta'an. Yeroo tokko hiriyoota isaanii hinaaffaa qaban barbaanna. Yookaan immoo fira lapheen isaa jabaate. Yookaan immoo hojjettoota hamminaan guutaman iddoo hojii isaanii keenya. Egaa namni sooressu kun addunyaa afuuraa irratti nama eegamu yoo ta'u baate. Yeroo baay'ee gara namoota kanaa kan seenu abjuu fayyadamuudhaan. Jeequmsa afuuraa kaasuudhaaf nama kana keessatti iddoo seera qabeessa qaba. Wanti nama ajaa'ibu jireenya Roobert keessatti wanti kun isuma kan qunname. Sababni isaatis mucaan adaadaa isaa tokko ifnaafadhaan kan isa ilaalaa ture. Dhimma kana isatu gara warra qoricha namatti hojjetaniif. Yeroo tokko namni kun waajjira Roobert keessa hojjechaa ture. Faayila dhaabbatichaa guutummaadhaan qabattee yeroo tokko gara keenya dhufe. Egaa yeroo sanaa jalqabeeti biizinasiin Roobert guutummaa guutuutti kan gadi bu'aa dhufe. Garuu immoo wanti nama dinqu seenaan Roobert akka namoota kaanii haala gaddisiisaadhaan miti kan goolame. Sababni kun ta'eef immoo namni kiristaanni tokko gara iddoo hojii Roobertiitti waan makameef ture. Namni kiristaanni kun cimsee Roobertiitti himaa ture. Gargaarsi si barbaachisa. Gargaarsi kunis nuu namootarraa otoo hin taane ol samiirraa. Akkas jechuudhaan wanta jiru hundumaa Roobertiitti himaa, tajaajilaas fidee gara Roobertiitti dhufaa. Roobertiif harka isaaniirra kaa'uudhaan kadhachaafii turan. Humna kadhannaatis kakuu kana jireenya Roobert irraa diiguu danda'a. Kana qofas miti. Waajjira Roobert keessa hojjetu hin diban. Wanti isaa hundumtuu akka eegamu kan isaa kan ta'e hundumarratti kadhata. Barii isaa guyyaa sanaattis maamila tokkoffaa Roobert kan ture sun bilbiluudhaan walii galtee isaa haareesse. Kana booddees jireenya isaa keessatti kan argee hin beekin mootummaa waliin walii galtee guddaa waliif fide. Yeroo kanatti Roobert jireenya afuuraatiin cimaa wanta hundarrattis immoo kadhachuu jalqabe. Akkas jechaas namoota baay'eedhaaf dhugaa ba'uu jalqabe. Dur kadhannaan kan namoota dadhabanii natti fakkaata ture. Amma garuu kadhannaan karaa warra dadhaban ittiin jabeessu akka ta'e nan hubadhe.
Seenaan itti aansuudhaan isinitti himummoo isin rifachiisuu danda'a. Keessattuu immoo muuziqaa kan jaalattan yoo taatan Kaayilii jedhamti. Kaayiliin daa'ima waggaa 17 yoo taatu akkuma nama kaanii Atlaantaa keessa jiraatti. Kaayiliin aartistiin isheen baay'ee jaalattuu fi kan duukaa buutu tokko jira. Namni kun yeroo koonsartii qopheessutti tikeettiin ittiin galan sa'aatiiwwan keessatti gurguramee dhuma. Ameerikaa keessatti nama baay'ee beekamaadha. Suuraa aartistii kanaa kutaa ishee keessattis in maxxansiti. Uffata ishee irrattis maqaa isaan barreessiti. Suuraa ishees in keessi. Kaayiliin sirba aartistii kanaa guutumaa guututti hin beektu. Sirba aartistii kanaa tokkos cimsitee jaalatte. Mata dureen sirbichaas ibidda galgalaa jedha. Sirba kanas galgala rafuu isheetiin dura yeroo hunda hin batti. Galgala tokko garuu in balleessiti. Gaafa guyyaa dhaloota ishee galgalaa sirba ibidda galgalaa jedhu kana bantee battaluma sana irribni ishee fudhatte. Abjuudhaanis gara iddoo koonsartii dukkanaan guutamee deema. Ibsaa diddiimaan iddoo hundumatti ifee jira. Daawwattoonni iddoo sana turan hundumtuu maqaa sirbaa kanaa waamaa ture. Garuu immoo maqaa isheen hin beekne tokko waamaa turte. Kana booddees aartistiin isheen jaalattu sun gara waltajjiitti ba'e. Garuu immoo bifaa fi ejjennaa duraan qabu san hin qabu ture. Garuu immoo bifa adda ta'e qaba ture. Ijji isaa halluu biraa qabatanii jiru. Kan baay'ee nama sodaachisudha. Ijji isaa hin ifu, sagaleen isaatis badeera. Akka sagalee durii miti. Sirbaas hin turre. Garuu immoo wanta tokko irra deddeebi'ee dubbachaa ture. Kaayiliin koonsartii sana dhiistee deemuudhaaf barbaade. Garuu immoo miilli isheedhaaf abboomamuu dide. Kana booddees namni sirbu kun ija Kaayilii ilaaluu jalqabe. Kas jedhees itti dubbate. Amma irraatti sirba koo sirbaa turte. Amma immoo yeroo jecha isa xumuraa dubbattu. Erga kana jedhee booddees jechoonni tokko tokko gara sammuu isheetti akka dhufu taasisa. Isheenis immoo afaan isheetiin osoo hin taane sammuu isheetiin irra deddeebitee jecha kana yaaduu jalqabe. Yeroo dhuma sanattis wanti tokko isheetti dhagahame. Erga wanti kun isheetti dhagahame booddees hin dammaqxe. Yeroo hirribaa kaatutti baay'ee sodaattee turte. Isheetti garuu abjuudhuma akkasumaaniitti fakkaatee ture. Garuu immoo kun hirriba isa dhumaa nagaa fakkaatu ture. Bariisaa sanattis Kaayilii irratti jijjiiramni muraasni mul'achuu jalqabe. Nama cal jedhuu fi nama miirri ishee dafee jijjiiramu taate. Nyaatas nyaachuu hin barbaade. Hagam yoo qilleensi qorraa ta'e iyyuu kutaan koo garuu ho'aadha jettee gungume. Sababa malees harmee isheet irratti iyyuu jalqabe. Kanarras caalee sirbi isheen jaalattu sun yoo banamuu baate hirriba rafuun itti ulfaate. Torbee lamaan booddee of kukkutuu of mummuruus jalqabde. Yeroo hundumaa siree ishee gajjallaa gaaddidduun wayii akka dhaabatu dubbe. Gara waldaa kiristaanaa deemuu fi kadhachuu hin dhaabne. Macaafa qulqulluu ishees kukkuttee galte. Maatiin ishees baay'eetti hin dhimma. Sababni isaatis kun adeemsa dargaggummaa keessaa isa tokkodha jedhanii waan yaadaniif. Galgala tokko maatiin Kaayilii gara kutaa Kaayilii yeroo seenanii Kaayiliin lafa irratti diriirtee dhuma jechoota sirba sanarra jiran irra deddeebiitee jechuudhaan akka nama du'aaf dhiyaateetti yeroo isheen hafuura baafattutti isaan ishee argan. Kana gidduutti waa tokkoon isinitti himuu barbaada. Sirbitoonni baay'een cal jedhanii miti kan sirba hojjetan. Garuu immoo sirboota isaanii keessatti namoonni baay'een kan irratti hin xiyyeeffannee fi kan namootatti hin fakkaanne balbaloota nuuf banu. Jechoonni isaan yeroo baay'ee dubbatanis daandiiwwan hafuuraa kan saaqanidha. Namoonni yeroo baay'ee irra deddeebi'uudhaan sirba kana yeroo sirbanitti nuuf mirgaa fi seera qabeessa ta'uu keenya nuuf mirkaneessu. Keessattuu immoo sirba kana irra deddeebi'anii kan jedhan yoo ta'an. Namoonni kun osoo hin beekinii fi osoo hin hubatin nuuf balbala nuuf banu. Egaa yeroo kanatti lubbuun keessan kan Waaqayyoo hin eegamin yoo taate nuti galuudhaa fi jireenya isaanii hunkuruudhaaf baay'ee salphaadha. Keessattuu immoo namoonni erga rafanii booddee muuziqaan isaan banan isaan irratti kan baay'ee balaa guddaa uumuu danda'an ta'uu danda'u. Keessattuu immoo sirbichi afaan isin hin beeknee fi waa'ee ibiddaa kan dubbatu yoo ta'e
jecha tokkos kan irra deddeebi'u yoo ta'e kun baay'ee balaa qaba. Kaayiliinis sababa sirba dhaggeeffachaa turte kanaan nuuf balbala bantee turte. Abjuun ishee immoo nuuf daandii ittiin galu nuuf ta'ee ture. Sirbi isheen irra deddeebi'uudhaan jettu sun immoo nuuf kakuu ture. Yeroo wanti kun jireenya Kaayilii irratti namoonni baay'eenis hidhaa akkasii kana keessaa akka ba'aniif nan yaada. Waaqayyos na gargaaree kakuuwwan baay'ee namoota baay'ee irraa diigeera. Egaa yeroo kanattidha harmeen Kaayilii ani gara Kaayilii dhufee Kaayiliidhaaf akkan kadhadhu kan na taasise. Haala kanas yeroon ilaalu yeroo tokkoon naaf gale. Sababni isaatis anumtuu mataa kootiin waggoota muraasaan duratti wanta jireenya Kaayilii irratti raawwate namoota kaan irratti raawwadhee darbeera. Battaluma sanatti maatii ishee waliin soomaaf sagada jalqabe. Maqaa sirbaatii fi wanta gidgiddaa isheetirra ture suura nama sirbaa sana uffata isheeti waa hunduma isheetirraa balleesse. Suurawwanis kutaa sanaa baasnee gube. Albamii fi siidiiwwan sirba nama sanaa hundumaa baasnee gube. Bilbila isheetirraas balleesse. Kana booddees Kaayiliin suuta jechaa bilisa ba'uudhaaf ji'a 4 itti fudhate. Kana booddeenis Kaayiliin hidhaa kana jalaatii bilisa baatee waldaa kiristaanaa keessatti kwaayirii taatee tajaajilaa jirti. Dargaggoonni baay'eenis cimsanii laphee isaanii fi gurra isaanii akka eeganiif hin barsiisne. Yeroo dhugaa baatus akkas jedhe. Kanaan dura sirbootas hafuura hamoota gara kootti affeeruu sirbaan ture. Amma garuu hafuurri qulqulluu fi ergamoonni Waaqayyoo gara jireenya kootti akka seenaniif faarfannaa nan faarfadha. Wanta gara keessanitti galchitan cimtanii akka eegdaniif isinan akeekkachiisa. Keessattuu immoo erga raftanii booddee wanti isin bantan yoo jiraate. Inni biraa immoo seenaan isin baay'ee cimtanii akka of eegdanii fi irraa barachuu dandeessan tokkoon isinitti. Daani'el jedhama. Namoota baay'eedhaanis in dhaggeeffatama. Sagantaa inni dhiyeessuunis nama jaalatamudha. Daani'el dhiyeessaa shoo reediyooti. Sagalee isaatis namoonni baay'een hin beeku. Daani'el dhaabbatawwan gurguddoo raadiyoo inni hojjetu keessaa isa tokkorraa ari'ame. Kana booddees Daani'el aaruu fi dhiphachuu jalqabe. Mana isaa keessattis nagaa dhabuu jalqabe. Yeroo hundumaa haadha manaa isaa waliin wal lolu. Kana booddees sagantaa kaan inni dhiyeessuu irratti akkas jedhee dubbachuu jalqabe. Ani nama du'eedha. Wanti gaariin kamiyyuu jireenya koo keessa turuu hin danda'u. Wanta hundumaa waan dhabaa jiru natti fakkaata. Sagalee kootis dabalatee jedhee dubbata. Yeroo waa kana dubbatutti miira keessa dhokachuudhaaf waan barbaadu fakkaata. Egaa galgala tokko Daani'el abjuu tokko abjoote. Iddoo mana murtii fakkaatu tokko keessatti kasafamee of arge. Manni murtee kun akka mana murteewwan kaaniin fakkaatu. Garuu immoo girgiddaawwanis gurraacha dibamaniiru. Abbaan seeraatis bifa akkamiitiin hin qabu. Naanna'ee kan isa himatu yoo ilaaluttis ofuma mataasaa ture. Himataanis gara Daani'el ilaalaa akkas jedhee dubbate. Namni kun ofii isaatii fi jireenya isaa fuulduraa irratti abaarsa fideera. Nan as dhufeefis isuma kana walitti qabuuf qofaa jedhe. Abbaan seeraatis akkas jedhee gaafate. Jechoonni maal turan jedhee gaafate. Yeroo dhuma sanattis Daani'el jechoota isaatiin sodaachuudhaa fi dhokachuudhaafis barbaade wanta inni haasa'e san tokkoon tokkoon haasa'uu jalqabe. Naaf dhumateera. Sagaleen kootis du'aa jira. Wanti gaariin kamiyyuu jireenya koo keessa hin turu. Akkas jedhee himataan yeroo dubbatu abbaan seeraatis madooshaa isaa kaasuudhaan rukutuu jalqabe. Kana booddees Daani'el hin dammaqe. Yeroo dammaquttis utaalloo cimaan qabeera. Haala ulfaataa fi waan keessi isaa faaqamaa jiru amma fakkaatutti uka'aa ture. Yeroo kanatti kan isatti fakkaate qorri isa dha'ee utaalloon waan isa qabeetti fakkaate. Garuu immoo bariisaa guyyaa kanaatti suuta jechaa haasa'uu jalqabe. Sagalee isaatis dhabuu jalqabe. Ogeessota fayyaa garaagaraa bira deeme. Yaaliin garaagaraatis taasifame qoricha garaagaraatis fudhate. Wanti nama dhibu immoo iddoo hundaa kan isatti himamu tokko ture. Kaansarii kamis ta'e vaayirasiin kamiyyuu dhibeen sagalee isaa irratti dhiibbaa fidu kamiyyuu isa hin qabe. Suuta jechaa garuu sagaleen Daani'el guutummaa guututti baduu jalqabe.
Daani'eel amma ta'e haasa'uudhaaf hin yaalle garuu immoo baay'ee dubbachuu hin danda'u. Akka waan namni tokko dhufee morma isaa silliqseetti suuta jedhee haasa'atu. Ammam yoo yaale iyyuu humnaa fi miiraan haasa'uu hin danda'u. Waan baay'ee yaaleera. Shaakaltiiwwan sagalee, wantoota dhugaman, garuu immoo wanti tokko iyyuu Daani'eeliif hojjechuu hin dandeenye. Waggaa lamaan booddee Daani'eel iddoon ani barsiisutti argamee hirmaate. Wanti nama dhibu immoo guyyaa sanatti kanan barsiisaa ture waa'ee abjuutii fi waa'ee mana murtii waliin wal qabatan ture. Akkasumas immoo waa'ee abaarsaa ture. Wanta kana dhaggeeffachaa Daani'eel kirkiraa gara kootti dhufee wanta uumame hundumaa na hubachiisuu jalqabe. Akkas jedhee jala sararee natti hime. Yoo natti fakkaatu sagalee koo abaareera natti fakkaata. Anis dhimmichi battaluma sanatti naaf gale. Namoonni baay'een dhugaa kana tuffatanii bira darbu. Jechoonni cal jedhanii hin du'an. Hinqisaa isaanis garuu immoo hin adeemu. Jechoonni nuti afaan keenyarraa baasu numarratti deebi'ee murteessuu danda'a. Jechoonni sodaadhaan, aariidhaan afaan keenyaa baasu yoo jiraatan. Humni hafuura dukkanaa wanta kana raawwachiisu jira. Afaan keessan keessa abaarsaa fi garuma keessanitti immoo kan baastan yoo ta'e. Jecha isin afaan keessanii baastan qabatee qaamni isin himatu jira. Kun immoo mirga seera qabeessa isaaf laata. Sababni isaatis jecha sana ofirratti kan dubbattan isinuma mataa keessan. Egaa kanaaf macaafni keenya macaafa fakkeenyaa boqonnaa 6:2 irratti akkas jedhee kan dubbatu. Yoo waanuma dubbatteen qabamte dubbuma afaan keetiitiin dubbatteen kiyyoo seenta. Yeroodhuma sanattis Daani'eel waliin kadhannaa qalbii diddiirrannaa kadhanne. Kun immoo cal jenneetuma kadhachuu qofa osoo hin taane jechoota inni abaarsaan ofirratti baase sana eebbaan jijjiiruudhaan addunyaa hafuuraa irratti osoo hin beekinii fi osoo hin barbaadin wanti inni dubbate sun diiguudhaaf soomuu fi sagaduu jalqabe. Ammuma guyyaan dabalaa adeemeen sagaleen Daani'eel sirrachaa dhufe. Humni sagalee isaa durii sunis deebi'uu jalqabe. Amma Daani'eel dhaabbata reediyoo cimaa fi guddaa ta'e gaggeesse. Namoonni miiliyoonni baay'een guyyaa guyyaadhaan sagalee Daani'eel dhaggeeffachuudhaaf hin galu. Seenaa isaatis yeroo baay'ee akka akeekkachiisaatti namoota baay'eedhaaf hin dubbata. Diinni koo sagalee koo na jalaa hin fudhannee hin annis. Garuu immoo anumti mataa kootiin wanta kan koo ta'e diina kootti dabarsee laadheen ture. Garuu immoo afaan koo Waaqayyootti dabarsee yeroo laadhu Waaqayyo ofumaa isaatii sagalee koo naaf deebise. Waan tokkoon isin gaafadha. Jireenya keessan irratti maal labsitu? Maal haasoftu? Jechoonni keessan akkuma sanyiiti. Abjuun keessan immoo akkuma biyyooti. Yoo of eeggachuu baattan jireenyi keessan gara fuulduraa harkuma keessaniin aramaa biqilcha. Tarii seenaa Daani'eel erga dhageessanii booddee ofii keessan gaafachuu fi shakkuu dandeessu. Ani hoo jechoota akkasii kana afaan kootii baasee dubbadheeraa? Eeyyeen beektanis otoo hin beekinis jecha akkasii kana ofirratti baastanii jirtu ta'uu danda'a. Garuu immoo jecha isin afaan keessanii baastan sana raawwachiisuudhaaf kan walii fi gadi fiigu humni hafuura dukkanaa jira. Jechi isin dubbattan sun amma raawwatuttis in hojjeta. Utuu hin beekin balbala baay'ee bantaniirtu ta'uu danda'a. Addunyaan dukkanaa garuu balbaloonni kun banamanii yeroo argeetti caliin jedhu. Seenaawwan akkasii kun baay'eedha. Wantoota addunyaalessaan hojjetamanidha. Seenaa kana yeroo isinitti himu garuu cal jettanii dhaggeeffachuudhaan akka dabartan qofaaf miti. Garuu immoo jireenya keessaniif akka of eeggattaniif eebba keessan isa nyaachistan sana deebisiisuu qabdu. Keessattuu immoo carraa keessan gara fuulduraa. Carraan keessan gara fuulduraa harka Waaqayyoo irra ta'uu qaba. Addunyaa hafuuraa keessatti golgaa akkamiitiyyuu hin qabdan yoo taatan addunyaa hafuura dukkanaatiin kiyyoo isaaniitiin kan qabamtan taatu. Waan tokko akka gootan nan barbaada. Jalqaba addunyaa dukkanaa waliin waliigalteen isin raawwattan yoo jiraate barbaada. Ofii keessanii kan dubbattan ta'uu danda'a yookaan immoo karaa abjuutiin kan dhufe. Gaafii tokko of gaafachuu jalqaba.
Namni kamiyyuu osoo hin jiraatin homtuu osoo hin dhagayin maal ofiin jettu. Yeroo tokko tokko abaarsi jireenya keenya irratti raawwatu jechoota abaarsaa ofii keenya ofirratti labsinuudha. Namoonni tokko tokko yeroo tokko tokko ana yoomiyyuu jaalalli nan qabu. Yoomiyyuu taanan nama gaa'elaaf ta'u hin argadhu. Namoonni erga ana wal baranii booddee na dhiisanii deemu. Wantin yaalus naaf hin milkaa'u. Tarii ani dhibeedhaan du'uun danda'a. Dargaggoo ta'ee du'uun danda'a. Jechoota akkasii kana dhoksaatti kan dubbattan yoo taatan isin balaarra jirtu. Dhimmi kun raawwatamuudhaaf carraa parsantii 99 ta'uu qaba. Waliigalteewwan hafuuraa isin hin beekne waliif mallatteessaa jirtu. Kanaafuu jalqaba gara kadhannaa seenaa. Kadhannaa kanarrattis wanta isin waliigaltan hafuurri qulqulluun akka isin gargaaruuf kadhadhaa. Dhibee kamii fi rakkoo kam keessa taatanii kakuu galtan hundumaa diiguudhaaf isin gargaara. Sadarkaa lammaffaatti wanti isin gootan qalbii jijjiirrachuudha. Qalbii jijjiirrachaa jechoota sana jecha eebbaatiin jijjiirtu. Kanaaf naan milkaa'u jecha jettan sana battaluma sanatti jecha macaafa qulqulluutiin jijjiira. Hojiin harka kootii hundumtuu firiinsaa kan eebbifame jechuudha. Ani yeroo hundumaa hiyyeessa naafis hin darbu kan jettan yoo taatan immoo Waaqayyo tiksee kootii wanti na dhabamsiisus hin jiru jedha. Macaafa faarfannaa boqonnaa 23 lakkoofsa. Addunyaan hafuuraa baay'ee gadi fagoodha. Wanta dubbattan hundumaaf of eeggachuu qabdu. Addunyaa hafuuraa irratti wanti hundumtuu ilaalamaa jira. Wanti isin yaaddan kan isin adeemtanii fi wanti isin hojjettan hundumtuu kan beekamedha. Isinis kana baruudhaan hafuura Waaqayyoof dubbii sagalee isaatiin qoruu qabdu. Walumaa galatti immoo ergaa kanarratti wanti isin irraa barachuu qabdan waa'ee abjuuti. Yeroo baay'ee abjuu akkamii ilaaltu? Tarii immoo tibbuma kana keessa abjuu adda ta'e argaa jirtu yoo ta'e dhuga baatiin kun isiniif mala. Abjuu tokko ergaa argitanii booddee kan barameerraa adda yoo isinitti ta'e sababa hojiitii fi dadhabbiitiin kan dhufuudha jettanii biran darbina. Harki caalu kiyyoo seexana biraa darbamu. Yeroo dhuma sana kaatanii afaan haaraadhaan kadhachaa qalbiis jijjiirrattanii kadhachuu qabdu. Yeroo tokko tokko soomaaf sagada galuu qabdu. Abjuu fayya qabeessa argaa hin jirtan yoo ta'e ammuman isin akeekkachiisa. Dhuga baatii kana dhaggeeffattanii akkuma xumurtanii daftanii soomaaf sagada jireenya keessanii labsuu qabdu. Waaqayyos seexannis abjuudhaan hin dubbatu. Kan diiyaabiloos yoo ta'e garuu hatuudhaaf, ajjeesuu fi balleessuudhaaf dhufa. Kanaafuu dhuga baatii kana dhaggeeffattanii akka bilisa taatan hin amanu. Dhuga baatii kana kan isiniif qoonne Oromiyaa Tiwiidha. Eebbifama.